Qayya qayyachuun dubartiif dirqama. Dubartii qayyattu keessumattuu deettuu qayyattu ni jajjabeessina. Gadaamessaa keessaniif, fayyaa keessoo keessaniif, bareeduma gogaa keessaniif akkasuma satisfaakshinii gammachuu argachuu barbaaddan of kunuunsuu qabdu. Dubartiin of kunuunsitu rifeensa ofii gogaa ofii kunuunsitu konfidensii qabaatti. Ofitti amanamummaa horatti. Yeroo hunda bareedduu akka taatetti of hubatti. Amma yeroo kan teeknooloojiiti. Mana keetiif, abbaa manaa keetiif, ofii keetiif waan sirraa eegamu yoo guutte booda irratti wanti mis godhee jira jettee seenuftu hin jiraatu. Mana qayya faayidhoo isaa yoo dhuftan qaama keessan dhadhaa irdii dibattanii, rifeensa keessan dhadhaa qulqullina qabuun jiifattanii, iskiraabii midhaaniitiin qaama keessan sukkuumattanii yogguu geeffattan marqa nyaataa aannan itittuu irraan unattanii sammuun keessan rifresh ta'ee qaamni keessan qulqullaa'ee riilaaksi ta'ee gammadaa galtu.